Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u dhaggeeffattoota TV humna wangeelaa Waaqayyoon abbaa keenya guddisnee galateeffannaa. Waaqayyo nagaadhaaf fayyaatti hunduma keenya eegee geggeessee har'aan waan nu ga'eef maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Guyyaa itti sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin dhageenyu geenye guyyaan dubbii Waaqayyootti dhagaan guyyoota hundumaa keessaa adda maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Hundumti keessanii filmaata biyya Itoophiyaa keessatti ta'uuf qophaa akkas hin jirtanii abdiin godha yookaan hirriguun hin danda'a. Haa ta'u iyyuu malee waan tokko tun facaasin haamuun hin danda'amu sababa ta'eef akka nama Waaqayyootti wanti ani isin gorsu filmaata kanaaf hundumti keessan Waaqayyoon kadhadhaa. Waaqayyo yaada isaa biyya keenya irratti akka inni fiduuf sababiin isaa waa'ee yaada Waaqayyoo beekuu baraa jirra torbanoota muraasan darbanii fi har'as isumatti fufnee barraa akka biyyaatti yaadni Waaqayyoo biyya keenya irratti akka dhufuu fi geggeessitoonni yaada Waaqayyoo beekan biyyicha irratti ka'uun isaanii dirqama. Waldaa keessa yaadni Waaqayyoo akka dhufuuf geggeessitoonni waldaadhaa warra yaada Waaqayyoo hubatan ta'uun isaanii baay'ee barbaachisaadha. Yaadni Waaqayyoo maatii keessatti akka dhufuu fi abbaan manaa inni geggeessaa manaa ta'e yaada Waaqayyoo keessumsiisuun isaa baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf sababa kana gochuudhaan wanta isinitti himu yoo jiraate Waaqayyoon kadhadhaa dhimmaati oduu odeessuurra yaada garaagaraa dhiyeessuurra kan caalu Waaqayyoo yaada isaaf namoota yaada isaa baachuu danda'an biyyattii irratti akka inni fiduuf Waaqayyoon akkasiin kadhattanii adaraan isiniin jedha. Har'as yaada Waaqayyoo beekuu isa jedhutu itti fufnee dubbii Waaqayyoo keessaa walii wajjin ilaalla. Macaafa warri qabdanii macaafa abboota firdii boqonnaa 14 lakkoofsa tokko kaaseessa jiru ergan dubbisee booddee gabaabsinee walii wajjiniin Waaqayyoon kadhanna. Akkas jedha. Gaaf tokko Simsoonii gara mandara Timinaat dhaqe. Achitti durba Filisxeemotaa keessaa intala tokko arge. Gara manaatti deebi'ee abbaasaaf haadha isaatiin warra Filisxeemotaa keessaa intala tokko mandara Timinaatitti argadheeraati ana fuusisaa jedhe. Abbaan isaatiif haati isaa garuu ati Filisxeemota warra dhagna hin qabanne keessaa niitii fuudhuuf kan nattu dhugumaan intaloota sanyii keetii yookiin saba kee hundumaa keessaa durba fuutu dhabde moo jedhanii hin gaafatani. Inni immoo abbaa isaatiin isheen ija kootti tolteetti ana fuusisaa jedhe. Lakkoofsa 4 yaadni kun Waaqayyo biraa akka ta'e abbaan isaatiif haati isaa hin beekne turani. Israa'eloonni yeroo sanatti mootummaa isaanii jala waan turaniif Waaqayyo ittiin qabee warra Filisxeemotaatti lola kaasuu hin barbaade. Kanaafis Simsoon abbaa isaatiif haadha isaatii wajjin gara Timinaat in dhaqe. Akkuma inni iddoo wayinii Timinaat ga'een leenci saafilli tokko aadaa isatti in dhufe. Battaluma sanatti hafuurri Waaqayyoo Simsooniif dhufnaan inni somaa of harkaa utuun qabaatin akkuma ilmoo reettiitti leencicheen kukkute. Kana gochuu isaas abbaa isaatiif haadha isaatti hin himne. Ergasii dhaqee intalattii wajjin inaase isheenis ija isaatti hin tolte. Guyyaa muraasa booddee ishee fuuchuudhaaf utuu deebi'u raqa leencichaa ilaaluudhaaf itti gore. Raqa leencichaa keessatti immoo gurmuu kanniisaaf damma arge. Dammichas harka isaatiin kutatee nyaachaa adeeme. Gara abbaa isaatiif haadha isaas in dhufe. Dammichas raqa leencichaa keessa akka kute utuu isaanitti hin himin isaaniif in kenne. Isaanis hin nyaatanii jedha hin kadhanna Waaqayyooni. Si galateeffannaa yaa Waaqayyo abbaa keenyaa waaqarra kan jiraattu gooftaa bara baraa jaalala kee fedha kee taanaan karaa ilma kee karaa Kiristoos Yesuusiin warra yaada kee hubatan warra yaada kee beekan waan nu taasifteef yaada keenya keessaa yaada biyya lafaa keessaa yaada seexanaaf yaada namootaa dhiifne yaada keetti akka nuyi maxxannuuf waamicha nuu goote kanaaf bara baraan maqaa Yesuus Kiristoosiin waaqaaf lafarratti galanni siif haa ta'u. Ammas dubbii kee dhaga'uu barbaannaa dubbii keessattiin waaqniif lafti uumame dubbii keessattiin uumamuun hundumtuu uumamani dubbii keessa wanti hundumtuu ittiin bifa godhate dubbii keessa wanta yaa Waaqayyo jiraachuu hin dandeenye jiraachisu dubbii keessa dhaga'uuf jenna humna dubbii keetiin maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya tokkoon keenya geeddaruun jaalala kee haa ta'u. Waanjoo garaagaraa saba kee irraa humna dubbii keetiin cabsuun dhukkuba garaagaraatti yaa Waaqayyo humna dubbii keetiin saba kee fayyisuun
dukkana humna dubbii keetiin ibsuun, gaarota gurguddaa humna dubbii keetiin diiguun, yaa Waaqayyo jijjiirama guddaa humna dubbii kee kanaan biyya keenyaaf saba keenya irratti lafa keenya irratti fiduun, abaarsa ittiin cabsuun, iyyuma ittiin cabsuun, waldhaalummaa ittiin cabsuun, yaa Waaqayyo gooftaa garbummaa ittiin cabsuun maqaa Yesuus Kiristoosiin jaalala kee haa ta'u. Humni kee humni dubbii keetii humnaan ba'a biiftuu amma lixa biiftuutti kaabaa amma kibbaatti hojii kee hojjetaa akka inni adeemu namoota gara yaada keetti ol baasaa, namoota yaada isaanii keessaa, yaada seexanaa jalaa, yaada biyya lafaa jalaa yaa Waaqayyo baasaa gara yaada keetti ol butaa akka inni adeemu jaalala kee haa ta'u. Anis garbichi kee dubbii kee dubbachuudhaaf na gargaari. Maqaa sattiin nu jaallatte maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Kutaanii amma dubbise keessatti Saamsoon yaada itti uumame, yaada Waaqayyo akka inni argatetu kutaan kun nutti dubbata. Boqonnaa 13 keessatti yoo laaltanii lakkoofsa 25 irraa ka'eedha. Saamsoon mandara buufata Daan keessa utuu jiru Zoraa fi Eshti'ool gidduutti hafuurri Waaqayyo isa tuttuqee yaada isaa kaasuu jalqabe jedha. Daan iddoo jedhamu taa'a. Daan keessaayyuu immoo Zoraa fi Eshti'ool iddoo jedhamtu gidduu utuu inni taa'aa jirutu hafuurri Waaqayyo gara Saamsoon naqee jira. Gara Saamsoon yeroo dhaqu immoo maal godhe jedha? Yaada isaa kakaase jedha. Qalbii isaatu dammaqsee jedheetu dubbata. Yeroo yaadi isaa kaka'u yaada maaliitu Saamsoon keessa dhufe yoo jettanii gara warra Filisxeemotaatti gadi bu'i kan jedhutu yaadatu gara sammuusaa gara laphee isaatti dhufe. Hafuurri Waaqayyoodhaa yeroo dhaqu yaaduma keessa kaa'e. Firoota koo hafuurri Waaqayyoodhaa gara kee dhufe yaada si keessa kaa'uu danda'a. Yaada gurguddaa ittiin biyyi lafaa geeddaramtu, yaada gurguddaa jireenyi namootaa ittiin fayyu, yaada gurguddaa dhaloota baasuu danda'u hafuurri Waaqayyo nama keessa kaa'uu danda'a. Waaqayyo yaada nama keessa hin kaa'a jechuudha. Hafuurri Waaqayyo yaada nama keessa hin kaa'a. Karaa ittiin hafuurri Waaqayyo jireenya namootaatti dubbatu keessa inni tokko maanni yoo jettanii yaadumatu fideetu nama keessa kaa'a. Hafuurri Waaqayyo maqaan Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf amma dhufeedhuma hafuurri Waaqayyoo kun maal godhe? Saamsoonuma keessatu yaada kaa'e jechuudha. Isinii bara kana Waaqayyo yaada biyya jijjiiru, yaada saba jijjiiru, yaada biyya lafaa gara Waaqayyootti deebisu, yaada dhaloota kaasu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo hunduma keessan keessa haa kaa'u. Yaada argate namni kun dhalachuu isaa duratti Waaqayyo haadha isaatti dubbate. Namni attamii dhalachuudhaaf akka jiru seera mucaan kun ittiin guddatu seera kana eegeetu guddate Saamsoon. Amma gaafa sana guddatu amma gaaf guyyaa kanaatti garuu hafuurri Waaqayyoo dhufeetti dubbatee hin beeku. Yeroon kun amma Saamsoon dargaggeessa ta'eera, nama ga'ayyuu ta'eera Saamsoon. Haa ta'uyyuu malee seera sana eegee yoo guddate iyyuu hamma yeroo kanaatti Waaqayyo dhufeetti dubbatee hin beeku. Dhufee amma garuu yaada isaa keessatu yaada kaa'e Waaqayyo. Yaada isaa itti fide Waaqayyo maanni ka'ii gara Filisxeemotaatti gadi bu'ii kan jedhu yaada Waaqayyootu gara isaa dhufe jechuudha. Dhaqi jedhaan deemiidhaan eessa dhaqa yeroo dhufu Filisxeemiin dhaqe maaliif akka dhaqu hin beeku, achitti dhaqee maal akka godhu hin beeku, achitti maal akka dubbatu hin beeku, maal akka hojjetu hin beeku, eenyu wajjin wal akka argu hin beeku. Biyyi Filisxeemis guddaadha. Filisxeem keessaayyuu eessa akka dhaqu hin beeku, mana eenyu akka dhaqu hin beeku. Garuu waan xinnoo tokko qaba. Maal qabaa? Filisxeemiin dhaqi kan jedhu laphee isaa dhufee tuttuqa ture. Akka jedhe Phaawulos ergamaan raajii amma tokko dubbannaa beekumsa samma tokko beennaa wanti nuyi qabnu xinnoodha jechuusaati, murtaadha jechuusaati. Namni waan guutuu qabu hin jiru biyya lafaa. Hammam yoo raajii dubbatte guutuu dubbachuu hin dandeessu. Hammam yoo mul'ata argite guutuu arguu hin dandeessu. Hammam yoo beekte guutuu beekuu hin dandeessu. Hammam yoo lallabde guutuu lallabuu hin dandeessu. Wanti nuyi qabnu muraasa xinnoo akka ta'etu Phaawulos ergamaan dubbata. Yeroo inni dhufu garuu gaafa eenyu dhufu? Kiristoos gaafa dhufu dhufee immoo yeroo nu fudhatu dhannee yeroo isaa wajjin jiraachuu jalqabnu hammuma inni beeku beennaan maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Beekumsi guutuun biyyattii ishee waaqarraa gadi buutu Yerusaalem keessa Kiristoosii wajjin gaafa jiraannutu nuyi beekumsa guutuu, ogummaa guutuu, dandeettii guutuu, humna guutuu, miidhagina guutuu, ulfina guutuu, wanti guutuu jedhamu gaafa sanatu nuu kennama. Ammaaf garuu wanti nuyi qabnu hundumtuu muraasa akka ta'etu sagaleen Waaqayyoodha karaa Phaawulos ergamaa nutti dubbata. Amma gaa Saamsoon waama xinnoo
tokko qaba maal qaba ka'ii Filisxeemin naqii isa jedhu duwwaa qaba ture. Yeroo ka'ee dhaqee Filisxeemitti gadi bu'u intaloota warra Filisxeem keessaatu intala tokko arge ija kootti na tolte. Natti bareeddee jedhe laphee koo qabattee yaada koo qabattee jedhe kanaaf gara manaatti deebi'ee abbaadhaaf haadhaan maal jedha biyya Filisxeemiin iddoo Timnaat jedhamu tokko dhaqeen jedhe iddoo Timnaat jedhamu tokko dhaqeen achitti immoo durba warra Filisxeemotaa keessaatanii intala tokko argee jedhe intalli kun immoo ija kootti na toltee jedhe maaloo ishee na fuusisaa jedheetu abbaadhaaf haadha gaafatee jedha. Yeroo kan abbaaniif haati maal jedhuuni maal jedhaniin Filisxeemota warra annan qabanne keessaa fuuchuuf kan kaati ati Israa'eloota gidduu sanyii kee gidduu saba kee gidduu durbin jirtu moo jedhanii gaafataniin. Lakkoofsi 4 maal jedhaa yaanni kun jedha Waaqayyo biraa akka ta'e abbaaniif haati hin beekan turanidha. Yaadi kun Waaqayyo biraati jechuusaati. Yaadi kun Waaqayyo biraati. Yaadi maali? Yaadi Saamsoon Filisxeemitti gadi bu'u. Yaadi Saamsoon intala sana wajjin walitti dhufu. Yaadi Saamsoon intala sana argu. Yaada Waaqayyo akka ta'etu dubbata. Haa ta'uyyuu malee yaadni isaa fuudhaaf heeruma duwwaa miti. Isa booddeedhaan Waaqayyo waa ilaalaa jira. Saamsoon karaa inni ittiin dhaqee warra Filisxeem rukututu karaa sana baasaa jira. Waaqayyo Saamsoon kan inni uume warra Filisxeemotaa akka inni rukutuuf. Sababiin isaa Israa'eloonni garbummaa warra Filisxeem jala jiru. Israa'elin Filisxeem jalaa baasuu kan danda'u Saamsoon nama jedhamudha. Bilisummaan Israa'el Saamsoon keessa jira. Nagaan Israa'el Saamsoon keessa jira. Boqonnaan Israa'el Saamsoon keessa jira. Diinota Israa'elin rukutuu kan danda'u humni Waaqayyoodha Saamsoon keessa jira. Saamsoon humna kana baatee taa'aa jira. Kanaafitu Waaqayyo waa'ee dhaqanii durba laalanii jaallachuu otoo hin taane waa'ee durba dhaqanii warra Filisxeem keessaa fuuchuu otoo hin taane ittiin qabateetu Waaqayyo warra Filisxeemin rukutuu barbaada sababa ta'eef dubbii isaanirra barbaadaa jira. Sagaleen Waaqayyo keedotti Waaqayyo Filisxeemota rukutuudhaaf sababa barbaada ture jira. Amma gaan sababa Waaqayyo barbaadu keessaa inni tokko isa kana ture jechuudha. Kanaaf Waaqayyo durba ijaa Saamsooniin guutu tokkotu Waaqayyotti fide. Saamsoonii ibsuu yaadani sababiin isaa seera Musee keessatti dhowwamaniiru. Israa'eloonni gabba'anii warra ormaa keessaa akkan fuune intaloonni keessanii ormatti akkan heerumne jedhe Waaqayyo karaa Musee. Ilmaanni keessanii orma keessaa akkan fuune jedhe Waaqayyotti dubbateera. Garuu amma waan aadaa hojii waliin furan waan Israa'el aadaan godhan waan Israa'el nama leeffan waan isaan gidduutti kolfate waan isaan gidduutti gadheete waan Waaqayyo immoo hin godhinaa jedhee isaanitti himetu Saamsoon akka inni godhuuf Waaqayyo maal godhaa jira itti ergaa jira. Akkuma isiniin jedhe seera sagaleessa kaa'e har'a cabsaa jira miti yaada isaa geeddaraa jira miti. Israa'eloonni dhaqanii warra Filisxeem keessaa akka fudhaniif Waaqayyo karaa banaa jira miti. Garuu maal godhaa jira sababa godhatee karaa godhateetu Waaqayyo ittiin da'atee warra Filisxeemin rukutuu waan barbaaduuf. Sababa kanaanitu haadhaaf abbaasaa fudhateetu Saamsoon gara sanatti gadi bu'e. Kana booddee wanti nuyi kana keessatti agarru wanti gurguddaan namooti gaafa yaada Waaqayyo argan wanta ita'u bu'aan ni qabu yaada Waaqayyo duukaa bu'uun eebban ni qabutu walii wajjiniin ilaalla. Tokkoffaan maanni yaada Waaqayyo duukaa bu'uun maanni bu'aansaa yoo itti nama fakkeenyaaf waan namatti ooda ta'etu godhaa jira Saamsoon. Waan namatti kolfa ta'etu godhaa jira. Waan haatiif abbaan itti yeellaan waan ofii isaatis namoonni waan garagaraa jedhanii maqaa ittiin balleessuu danda'anitu godhaa jira. Yaada Waaqayyooti. Yaadi Waaqayyo yeroo dhufu gatii nama baasisa. Haa ta'uyyuu malee maanni bu'aan yaada Waaqayyo gochuu isa jedhutu walii wajjiniin ilaalla. Wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 21 kaatanii yoo laaltanii yaa gooftaa kan jedhan hundinuu mootummaa abbaa kootti kan galan isinitti hin fakkaatin jedha. Jaalala abbaa koo isa waaqarraa warra godhan duwwaatu isatti gala. Warra godhan jaalala Waaqayyoo warra godhan jaalala Waaqayyoo warra hojjetan. Kanaaf jaalala Waaqayyootti qabamne yoo jiraanne nuyi yaadi Waaqayyoodhaa jireenya keenya keessatti iddoo olaanaa qaba yoo ta'e
yeroo hundumaa yaada waaqayyoo irraa hin ceenu. Ganami keenya, galgali keenya, halkanni keenya, guyyaan keenya yaada waaqayyoo keessatti yoo ta'e yeroo sana warra jireenya bara baraa argatanidha. Jireenyi bara baraa namoota attamiitiin guutuudha yoo jettani namoota jaalala waaqayyoo raawwataniin guutuudha. Yeroo baay'ee tajaajila keenyaan akka waan jireenya bara baraatti galluutti yaanna. Waan isin dinqu tajaajilli keenya jireenya bara baraatti nun galchu. Namoonni baay'een jedhe maqaa keetiin raajii dubbanneerra, maqaa keetiin seexanoota baafneerra, maqaa keetiin dinqii baay'ee hojjenneerra naan jedhu. Haa ta'uyyuu malee ani isin hin beeku, ani isin warra eessaatiin isaaniin jedha. Jaalala waaqayyoo gochuun jireenya bara baraatti nama galcha. Maqaan waaqayyoo kana eebbifame haa ta'u. Inni lammaffaa jaalala waaqayyoo yookaan yaada waaqayyoo yoo raawwanne kaayyoo itti dhalannetu raawwanna. Hojii hojjechuudhaaf biyya lafaarra dhufnetu xumurree adeemna jechuudha. Yoo gaafa yaada waaqayyoo duukaa buun namoota yaada isaa dhaggeeffatanii ayyaana isaan keessa kaa'e humna isaanitti ergee isaan keessa kaa'ee gara biyya lafaatti isaan ergee akka isaan humnichi isaan keessaa ba'ee hojiirra akka inni oolu godha waaqayyo. Amma xuxuqaa waaqayyoo dhaga'ee Saamsoon gara warra Filisxeemitti gaafa gadi bu'u kaayyoo itti dhalate akka inni raawwatuuf waaqayyo isa gargaara. Obboleessa koo, obboleettii koo, harmee koo, abbee koo yoo yaada waaqayyoo raawwachuu barbaaddu, yoo wanta waaqayyotti isin uume raawwachuu barbaaddu yoo taatani yaada koo dhaggeeffadhaa isiniin jedha waaqayyo. Galanni isaa bara baraan kan waaqayyoo haa ta'u. Sadaffaa namoonni yaada waaqayyoodha raawwatan yookaan immoo yaada waaqayyoo duukaa namoonni bu'uudhaaf murtee godhanii poteenshaalii isaan keessa jirutu yookaan humna isaan keessa jirutu ba'ee hojii hojjeta. Fakkeenyaaf Saamsoonii gara Filisxeemitti intala sana fuuchuudhaaf karaarra tuunna deemaa jiru haadhaaf abbaa isaatii wajjiniin leenci saafilli tokko utaalee dhufee irra bu'eedha. Sagaleen waaqayyoodha. Leenca saafila, leenca dargaggeessa, leenca humna qabu, leenca jabaa, leenca qaaqee nyaachuu danda'u jechuudha. Leenca guddaa tokkotu dhufee itti dhufe. Yeroo kana Saamsoonii baqachuudhaaf yaalle dhaabatee ittiin wallaansoo qabuudhaaf yaade. Ilaala, namni leencaa wajjiniin wallaansoo wal qabuu hin danda'u. Macaafa qulqulluun akka nutti himutti waa'ee nama lamaa nutti hima. Waa'ee Saamsooniif waa'ee Daawit namoota leencaaf ba'uudhaadha wajjiniin fuulaa fuulleechi dhaabatanii wallaansoo qabanii Daawit akka jedhutti mangaagaa isaanii tarsaaseen hoolota abbaa kootii afaan isaanii keessaa buusan. Saamsoon immoo akka nama ilmoo reettii cicciruutti jedha sagaleen waaqayyoodha. Ciccireetu gateen akka nama uffata bututaa, uffata dulloomaa ciruutti yookaan akka nama waraqaa tarsaasu wayititu akka inni cicciree gateettu dubbata. Saamsoon humna akkasii akka qabu hin beeku ture. Saamsoon ayyaanni akkasii akka keessa jiru hin beeku ture. Garuu gaafanni yaada waaqayyoo irraa adeemuu gaafanni jalqabu, karaa waaqayyoo isa barbaadu irra adeemuu gaafanni jalqabu, gara Filisxeem dhaqeennaan tole nan naqa jedhee biyya isaa keessaa saba isaa gidduudhaa ba'ee gara biyya Filisxeemiin adeemuu gaafa jalqabutu karaa sana irratti humna diinaatti dhufe sana akka inni kukkutee gatuuf hafuurri waaqayyoodhaa humnaan dhufee Saamsoon irratti lafa dha'e. Humnatu keessara Saamsoon keessa. Humni kun garuu akka inni keessa jiru hin beeku ture. Garuu Filisxeemii sodaa malee akka inni dhaqee rukutuuf ragaa waan isaa ta'utu waaqayyo iddoo sanatti agarsiise. Macaafa Abboota Firdii boqonnaa 7 irratti yoo ilaaltanii nama Geediyoon jedhamu tokkotu macaafa qulqulluun dubbata. Geediyoon kuni yeroo warra Israa'eloonni warra Miidiyaan jala bulaa turan keessa garbummaa warra Miidiyaan jala bara isaan jiran keessatu nama tureedha Geediyoon. Geediyoon akkuma nama kaanii dhokateetu iddootti daadhii wayinii cuunfanittitu qamadii rukutata tureedha sagaleen waaqayyoodha. Achittitu sagalee ergamaan waaqayyoo gara isaa dhaqee yaa Geediyoon loltuu jagna nanaa, loltuu goota nanaa waaqayyo si wajjin jiraattiin jedhee jedha. Inni immoo waaqayyotu nu wajjiniin jiraateeti attamitti garbummaa Israa'el garbummaa warra Miidiyaan jalatti rakkata Israa'elii. Nuyi abboota keenya irraa dhageenyeerraa waaqayyo yeroo isaanii wajjin ture attamitti galaana diimaa akka inni gargar kute, attamitti diinota isaanii akka rukutaa ture, attamitti yeroo isaan beelaan akka isaan nyaachisaa ture, attamitti garbummaa warra Gibxi jalaa akka isaan baase dhageenyeerraa yeroo waaqayyo nama wajjin ta'u waa inni hojjetaa ture. Nu duukaa garuu waaqayyo hin jiru. Yeroo kana ergamaan waaqayyo maal jedha Geediyooniin? Yaa Geediyoon jedheen humna as keessa jiru kanaaniidha.
humna si keessa jiru ayyaana amma qabdu kanaan jedhe yoo dhattee akka nama tokko rukutuutti warra miidiyaan rukutuu dandeessa siifi kun jedhe Waaqayyo karaa ergamichaa lolli kun siif akkuma nama hiriyaasaa hojii wallaansoo wal qabuuti siif nama tokko warri miidiyaan kun loltoonni isaanii fardeen isaaniif konkolaataan isaanii iyyuu dachaa Israa'el akka uwwise sagaleen Waaqayyoo dubbata loltoota baay'ee akka isaan ta'an lakkoofsi isaanii akka cirracha galaanaa akka ta'etu sagaleen Waaqayyoo dubbata haa ta'uyyuu malee waa'ee baay'ina isaanii ilaalin jedhe waa'ee fardeen isaanii lakkaa'in jedhe waa'ee jabina isaanii ilaalin jedhe siifeen akka nama tokko rukutuutti nama dadhabaa tokko akka nama rukutuutti nama humna hin qabne tokko akka nama rukutuutti isaan rukutuu dandeessa humna amma qabdu kanaan humna amma si keessa jiru kanaan humna biraatti dhufee sirra bu'an jedhe amma humnaan guutamtaa qophaa'in jedhe humnuma amma qabdu kanaan ati jedhe warra miidiyaanii rukuttee Israa'elin bilisoomsuu dandeessa maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u yeroo Saamsoon karaarra bu'uugaa humna isa keessa jirutu arge jechuudha humna leenca ciruu danda'u humna leencaa wajjin wallaansoo qabuu danda'u humni guddaan isa keessa akka jirutu Geedi'oonii iddoo sanatti Saamsoon iddoo sanatti akka inni argetu dubbiin Waaqayyoo nu barsiisa afuraffaa yeroo namoonni yaada Waaqayyoof bulan yeroo namoonni yaada Waaqayyoof abboomani hafuuraan guutamuutu dhufa Saamsooni karaa sanarra deemaatu jiru leenci gaafatti dhufu battaluma sanatti jedha sagaleen Waaqayyoo hafuurri qulqulluun dhufeetu irra bu'ee jedha maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u hafuuraan guutame Saamsoon ilaalaa sila tuttuqaa hafuuraa qaba tuttuqaan hafuuraa kun garuu ka'ii deemi kan jedhu duwwaadha humna miti garuu inni tuttuqaaniif humni garaagara amma humnaan guutamuutu irra ture kanaaf battalas leenci dhufee dura dhaabate sanatti humnaanitu guutame namoonni yaada Waaqayyoo keessa jiranii humna hafuura qulqulluutiin guutamu ho'aa fudhadhaa hafuura koo jedhee isaanii kenneera gooftaan bartoota isaatiif haa ta'uyyuu malee hamma humna argattanitti immoo Yerusaalemiin bayinaa jedhe humna gaafa argattanii jedhe Yerusaalemii jalqabdanii jedhe Yihudaatti Samaariyaatti hamma handaara lafaatti maal gootu wangeela fuutaniitu adeemtu dhuga baatuu koo taatu yoom gaafa humna argattaniit humni isin argattan suneen afaan garagaraa gidduutti saba garagaraa gidduutti biyya garagaraa keessa deemtanii akkasin wangeela hojjettan isin gargaaran rakkina akkasin sodaanne isin gargaaran du'a akkan isin sodaanne isin gargaaran abidda dhaamsitanii qara billaarra hojjettanii mootota raastanii lafa sochooftanii akkasin wangeela dubbattan isin gargaaran kanaaf humna sana taa'aati eegaa humni suni namoota yaada Waaqayyoo keessa jiraatan irratti gadi bu'a maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u Iyyaadattu yoo taatanii ergamaan Waaqayyoo Maariyaam bira dhufee misraachoo yeroo itti himu kun attamitti ta'a jettee gaafatti kun attamitti ta'uu danda'a jennaani humna baasi golboobaa jedhe hafuura qulqulluutu immoo sitti galaa jedhe maqaan Waaqayyoo galateeffamu akki kun itti ta'u jedhe karaa lama tokkoon taa'e maanninnaani humna abbaa dhufee si golboobaa jedhe humni sun dhufee si golboobaa ergasii booddee immoo hafuurri Waaqayyoo immoo sitti galaa inni nama dubbadhe kuni inni Waaqayyo waa'ee keef yaade suni inni Waaqayyo karoore suni faayisaan biyya lafaa suni inni uumama hundumtuu eegaa tureef eegaa jiru suni dhufee si keessaan dhalataa jedhe yoo gaafa humna abbaa si golboobee hafuurri Waaqayyoodhaa gaafa sitti galu firoota koo hafuura Waaqayyoo malee homaa hojjechuu hin dandeessanii mootummaa Waaqayyoo keessatti dhimma baasuu barbaaddu yoo ta'e lafa garaa Waaqayyoo ga'u barbaaddu yoo ta'e hafuura Waaqayyootu isin barbaachisa yaadatu yoo ta'e gaafa gooftaan Yesuus Kiristoos amma dabarfamee kennamaa ni dabarsee na kennu tokko jira isin keessa dabarfamee kennamuudhaafan jira isa booddee beektuun macaafaa fariisonni na reebu na dhiphisu na fannisu na ajjeesu guyyaa sadii booddee immoo du'aan ka'a isin hundumti keessan na dhiiftu kophaatti na faayinnaan akka jedhe Phexros ani amma du'aatti yoo ta'e iyyuu si duukaan deema malee sin dhiisu an jedhe akka jedhe gooftaan yaa Phexros jedhe amma kana gochuu hin dandeessu ati jedhe booddee yookaan gulaana garuu hin dandeessaa jedhe maa jechuusaati amma humna qabdu kana gochuuf humna fooniitiin hin danda'amu kun humna fooniitiin hamma du'aatti na duukaa deemuun hin danda'amu hamma du'aatti na duukaa deemu kan inni danda'amu humna hafuura qulqulluu gaafa argataniidha gaafa humna argattu garuu hin dandeessaa Phexros akkuma gooftaan jedhe galgala gaafa inni qabame sanaa si'a sadii sagane haa ta'uyyuu malee Phexros kun humna gaafa argatu dhiphinaaf girraa hundumaa danda'e akka beektonni jedhanitti akka
fannifame iyyuu dubbatu fannoora dhaabatee iyyuu gara sa'aatii 3 akka inni dubbate akka inni lallabe akka gooftaatti nan fannisinaa jedhee immoo akka inni gad immoo galagalfamee fannifametu sagaleen waaqayyoodhaan nutti hima. Zarubaabeliin akka jedhe waaqayyo humnaa fi jabinaan miti hafuura kootiin malee. Zarubaabeliin mana waaqayyoo ijaaruudhaaf waamame yeroo inni waamamu mana waaqayyoo kan inni ijaarreef immoo mootonni dhufanii dura dhaabatan. Inni moototaa wajjiniin beekumsa isaatiin humna isaatiin dandeettii isaatiin itti dhaabatee moototaa wajjin falma. Akka seera caafamee jirutti ta'u akka seera bara sanaatti ta'u karaa garaagaraa mala jiru hundumaatiin itti moototaan falma. Akka manni waaqayyoo sun ijaaramuuf waaqayyo dhufee maal jedhaani akkasittiin ta'u dhiyeennaani humnaaf hafuuraani jedhe. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Beekumsi kee ogummaan kee dandeettii kee fagoodhaan sin ga'u. Humni waaqayyoo garuu hamma caafii yookaan xiggii itti waaqayyoo si barbaadetti adeemuu dandeessa humna waaqayyootiin. Galanni isaa bara baraan kan waaqayyoodha haa ta'u. Kanaaf saba waaqayyoo humna hafuura qulqulluutu nu barbaachisa. Humna kana immoo argachuu kan nuyi dandeenyu yoomi yoo jettanii gaafa dhannee karaa waaqayyoo irraa deemuu jalqabna. Inni shanaffaa harka isaa duwwaatu Saamsoon jedha. Leenca cicciree jedha harka isaa duwwaa. Waaqayyo waan isin dinquuf duwwaa kee si barbaada. Duwwaa yeroo itti duwwaa dhattu duwwaa keetiinitu waaqayyo hojii gurguddaa isaa hojjetu. Namoonni yaada waaqayyoo keessa adeemanii duwwaa isaanii achittis sana yoo dhiisan asittis kana yoo dhiisan yaada waaqayyoof waan garaagaraa yoo dhiisanii haa ta'u iyyuu malee duwwaa isaanii waaqayyo humna guddaatti hin godhu. Lolli waaqayyo Laadoqiyaa wajjin qabu nan guuttadhe jetti Laadoqiyaan. Hin qoyde waaqayyo moo guuttannaan ati naaf hin taatu duwwaa keensi barbaada iyyeessaati jedheetu waaqayyotti dubbate. Warra hafuuratti iyyeessa ta'anidha. Wangeelli Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsi 2 isaan irratti maalan godhadhe isaan badhaadhota ta'udha. Warri hafuuratti iyyeessa ta'an hagammadanii mootummaan waaqayyoo kan isaaniiti jedheetu dubbata. Bu'aa kana amma kana qaba. Yaada waaqayyoo dhaggeeffachuun yaada waaqayyoo duukaa deemuun. Kanaaf saba waaqayyoodha yaada waaqayyoof of murteessaa. Waaqayyo jireenya bara baraaf isin qopheessa. Waaqayyo gooftaan macaa kaayyoo isiniin raawwachuu barbaade sanatu isiniin raawwata. Waaqayyo humna isin keessa jirutu baasa. Humnatu si keessa jira. Humna biyya lafaa geeddaruu danda'u. Waaqayyo fuula qulqulluudhaan si guuta. Duwwaa keetiin wal dhaalummaa keetiin waaqayyo gooftaan macaa hojii hojjeta. Maqaan waaqayyo galateeffamu. Hin galateeffanna waaqayyooni. Oh hallelujah. Yaada waaqayyoo keessa lixeeti dadhabbii keettiitu waaqayyo ija godha. Saamsoon raqa tortoriyaa jaayisana keessa nama baase dadhabbii isaa kaleessaa keessaatu waaqayyo hojiitti godhe hojii ijatti godhe waaqayyo raawwatee Kaaleb waan duukaa bu'ee fi lafanni irra jeteen dhaalchisaa dhe waaqayyo yoo raawwattee yaada waaqayyo duukaa buute waaqayyo gooftaan macaa lafatti irra jettee si dhaalchisa. Kottuuti ba'i jedhe waaqayyo Abrahaamiin ani immoo eebba hundumaan si eebbisa. Eebba gurguddaan iddoo sanatti lakkaa'e uumama boqonnaa 2 dhaqaa dubbifata. Si eebbisa waaqayyo yaada waaqayyo duukaa raawwadhuu bu'eeti yaada waaqayyo dhaggeeffatu. Yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u dubbii kee gara keenya dhufee maqaan kee ulfaatu. Yaada kee akka dhaggeeffannuuf nu gargaara. Yaadni kee warra dubbii kee dhagaa jiran kanarratti haa dhufu. Yaadni kee biyya keenya irratti lafa keenya irratti haa dhufu. Yaadni kee geggeessitoota biyya keenya geggeessaa jiran irratti haa dhufu. Kana waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Yeroof bara kana booddee qabaan hundumaatti nu wajjiniin ta'u. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Waaqayyo sin haa eebbisu. Nagaadhaan tura.